saahiba garaa walitti jabaatu miti. Saahiba garaa walii laafu rabbiin isin haa taasisu. Hawaasni barumsa isinirraa fudhataa ture jechuudha. Akkaataa isin wal jaalattan, akkaataa isin wal kabajjan, akkaataa isin wajjin itti deemtan, akkaataa isin itti wajjin hojjettan, akkaataa isin itti biyya baqaa keessatti illee wajjin. Aduun tokkummaa dhabuu keenya waa Rabbiin addaan faffaca'uurraan odawaa obbolummaan deemnaa leessaa dhufa qowwaa. Haa hordofnu sunnaa nabiyyi rahmataa waan adda addaa fafakkeessuun nutti taphataa waan sinirraa barreerra gaalii heeffataa haa morminuu barumsumaan injifataa rabbi nuu dheeressi umrii ulama. Roobdanii kuulanii nan boojjifne jetti. Kuulanii nan boojjifne kuulanii fi boo'u ani kuphummaa xiyyaaf rakkoo xiyyatu na boojjisa jetti bootteeti. Hiriyyaan wal boojjisuu manna wal gobuu wayya. Osoo argitanii wal sobuu manna wal gobuu wayya jedhan. Kanaaf hiriyyaa dhugaa taatanii hiriyyaa sobaa hin ta'inaa deebitanii isiniin jechuu barbaannaa. Egaa kuulaniin nan boojjifne ani kuphummaa xiyyatu na boojjisee jetti. Arra kalee roobdalleen osoo hin heerumin kuulanilleen wal qabattanii wajji turtan osoo hin heerumin osoo ilmoollee hin godhatin jechuudha. Arra sunta duraa sun isitti dhagahamuu diddee arra kophuu maratti wal hambiftanii wal boojjisuun keessan hedduu nama gaddisiiftanii isiniin jechuu barbaannaa. Dhiifamallee walii godhaa jirtan kaleef dheengadda jarri kun garamitti waliin deemaa jira jennee isin daawwachaa jirra. Dhiifama keessan rabbiin isiniif haa dhiisuu, rabbiin isin cinaa haa jiraatu. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa hordoftoota Sa'aaduu laayikii, sabskiraabii godhaa, sheerii godhaa, viidiyoo hanga xumuraa dhaggeeffadhaa waa'ee kuulaniitii fi waa'ee roobdatirraa jechuudha. Kanaaf dhiifamallee naa godhaa isiniin jedha. Maaliif waan sitti dhagame waan namatti dhagame tokko dubbachuun dirqama. Isaanillee achumarra ka'anii of haa sirreessanii hawaasni maal isinirraa barataa jechuumaa fi hawaasni maal isaanirraa barata duraan osoo rabbiin akka jaraa nuu godhee osoo akka jaraa taanee jennee haasaa turre jechuudha. Har'a mootii yoo isaan wal bobboojjisanii wal ko'oomsanii isiniin jedhan namatti dhagahamaa jechuudha. Daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa nagahaan na tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Sa'aaduu akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Egaa arrallee deebinee jirra jechuudha. Haasawaa waliin taasifna waliin waan tokko waan nama gaddisiisu waan namatti dhagahamu waan garaa nama nyaatutu jira yeroo tokko waa'ee namootaa jechuudha. Kanaafuu yaada natti dhagahamee waan garaa nama nyaatu wantoota namatti mul'ate dubbatuun ofirraa dubbatuun itti mari'atuun wanni kun sirrii miti sirriidha wanni kuni jedhanii hawaasa ofii wajjin haasa'uun badii hin qabu jedhee yaada. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa Sa'aaduun irra maal qabattee dhuftee maal haasawaa jechuun keessaa waan hin oolle. Arraan tana jechuudha waa'ee saahibaatirraa haasawuudha. Saahibni badaan qilee nama naqaa jedhan. Saahibni badaan qilee nama naqaa jedhanii gizee dubbatan gizee haasayan namni waan argitanii garaa ofii keessaa qabuu fi waan yaadee fi yaadaa fi yaaddoo waa hundaatuyyuu ilma namaatti gara himatuun namni amma dhabee jira jechuudha. Yeroo ammaa saahibni dhabamee jira. Saahibni kun ka wal jaalatee ka wajji nyaate ka wajji dhuge kun sila maalii yoo jettanii qorii wajji nyaatan tun bichaanuu nama kassafti waan biraa dhiisati. Ija namaata waliin nama laalte san dhiisati. Qoriin maa wajji nyaatan tani maaddii tokko keessaa fudhatanii dhandhamatanii nyaatan sunuyyuu namatti laaltii jechuudha. Namni garaa wal nyaatu nama wajji nyaatee jedhan. Kanaaf waa'ee kuulaniitii fi waa'ee roobzaatirraa haasa'uu deema. Roobza fi kuulaniin akkuma beekamee biyya baqaa keessaa biyya Yamanii keessaa saahibummaa qaqqaalii saahibummaa babbareedduudhaan turan jechuudha. Saahibummaan isaan turaniin kuni saahibummaa har'a
walitti isaan garagalchee walitti garaa isaan jabeessee isaan wal arrabsiisu ta'uu hin qabu. Isaan lameen irraafuu sirrii miti jennee yaanna. Namni garaa wal nyaatu namni argitanii biyya ambaa kana keessatti illee rakkoo fi bal'oo wajjin dabarsee yuutuubaroota isaanii yuutuubii kana qabatanii saahibummaa isaanii qabatanii obbolummaa rabbii qabatanii akkasumas obbolummaa oromummaa qabatanii kan isaan itti miidhagan kan isaan asii wajjin Harargee deemanii wajjin Baaleen deemanii hiriyyummaan isaanii baay'ee nama hinaafsisaa ture jechuudha. Hiriyyummaa isaanii kan nama hinaafsisaa ture kana har'a qaldii godhanii haasa'uun uummata illee rifachiisuun hawaasa isaan jaalatu kanallee qalbii ofitti cabsuun dubbii beeraa fi ijoollee san nama gooti jechuudha. Wanta kanarraa odoo laalanii itti yaadanii ofirraa itti wanta kana dhiisanii jedhee yaada. Wanti kun gaarii miti isaaniif gaarii miti isaanirraa hin bareedu. Yoo Roozaan rakkattee boottu hiriyyaan Roozaa Tolsilaa wajji bo'uu qabdi malee wal arrabsuun qaban ol bahanii wal arrabsuun qabanii dhiifamallee waliif godhaa jiran gara nyaattillee waliif kennaa jiran har'aa fi kaleessa jechuudha. Kalee fi dheengaddaa ani isin qixxaa'u ani waan fe'ate anaafati waliin qixxoofnu waliin jechaa jiran jechuudha. Nuti uummanni hawaasni isaan jaalatu hawaasni isaan ilaalu isaan lameen hujuma takkaan laalla jechuudha. Rabbiin walitti isin araarsuu jennaan jechuudha. Rabbi walitti isin araarsu rabbiin nama wal jaalatu malee nama kophummaa walitti argeessu rabbi isin hin taasisinii isin jenna. Hedduu kan akka nama gaddisiiftu Roobzaadha. Roobzaan ani rakkoo baay'ee qaba jettee jirti. Rakkoo si yeroo baay'ee hin bootti jechuudha. Boo'insaan ibsiti. Nama rakkate rabbumatu beeka malee namni hin beeku. Rakkoo namaa tana keessoo namaa tana namni hin beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa rakkoo san silaa hiriyyaatu namarraa qoodata. Hiriyyaan irraa mistira kee gabbaaseetiin si himaa jettee nama doorsisu malee kana jedhee nama doorsisu malee kan namatti gammadu malee kan rakkoo ofiisan namarraa qoodatu hin jiru. Rakkoo namaa san namarraa qoodatu hin jiru jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa wanti isaan dubbatan kun walumaa galatti waan gaarii miti. Wanti isaan godhataa jiran kun waan gaarii miti. Waan nama jibbisiisuudha. Waan nama gaddisiisuudha jennee gaafa irraa haasofnu wanti kuni baay'ee akkaan nama sodaachisa. Maali jedha eessan nama amantee nama wajjin akkamitti jiraatta. Kanaaf namni maal isinirraa barata. Isinirraa namni waan gaggaarii barata. Waan gaggaarii gabbaa haa nu barsiisaa malee waan akkana waan akka ijoolletu bar guyyaa wayita horii hojjetiisitu wal lolti. Ijoollee wal lolti horii hojjetiisaa wal lolti. Borumtaa ganama mootu ka warri sababa isaaniiti jecha gandi qe'een guutuu wal fitte borumtaa ganama mootu jarri walitti dacha'an jechuudha. Wanni miidiyaa kana gubbarratti deemu waanuma akka saniiti jechuudha. Waan akka sanii sanirraa gamna ta'uudhaaf yaaduudhaaf sirrii godhaa yaadaa isin hin jenna. Kanaaf namni maal isinirraa barata wayita isin qabsooftanii wal jaalattanii gama miidiyaa yuutuubiitillee hojjettanii wal cinaa dhaabbattanii wajjin hiriirtanii wajjin deemtan wajjin uffata babbareedaa uffata keessatti uffata aadaa Oromoo fa'aa uffattanii gaafa deemtan gaafa xayyaaraa kortanii karaa dirree dhawaa deemtan hawaasni osoo akka jaraa rabbi nuu godhe osoo akka jaraa taanee osoo saahiba akka jaraa taanee jedhee kan isinitti hawwu hin dhabamu jechuudha. Kanaaf kana muluu wanni isin dhayxanii wal arrabsitanii wal jibbisiiftanii wal aarsitanii wal xaarsitanii jettaniif hin jiru. Waliif dhiifama godhaa waliif irra taraa rabbiin immoo subhaanallah irra isinii tara jechuudha rakkoo teessan hundumaa. Kanaafuu akkasumatti kulaniidha. Kulaniin amma kan irraa akka malee irraa booyaa jirtu kulaniin nan boochifne jetti. Ko'ummaa tiyyaatu natti dhagahamee jettee bootti jechuudha. Kulaniin nan boochifne ko'ummaa tiyyaatu natti dhagahamee na boochise jetti. Ko'ummaa tana gaafa duraa san osoo Roozalleen ilmoon argatiin jaarsattillee heerume san ko'ummaa tanaa walirraa balleessitaniit wal cinaa dhaabbataniit wal jajjabeessitaniit
kamtu kami jettanii uffata bitattanii uffattanii har'a uffatallee wal arrabsitan jechuudha. Kanaaf kun nama qorii keessaa nyaata irratti waan biraa yaadee fakkaatti malee kun waan biraati miti. Namni uffata uffatee nyaata nyaatee kan akkana sii beeka kan akkana sii beeka waliin jechuun waan hin taane isinirraa waan hin barenne. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa yoo dogoggoree hordoftoonni jirallee yoon ka dogoggoruu taate dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Hedduu takkaa isin jaalladha, hedduu takkaa isin kabajaa uummata miidiyaa kanarraa. Hundi keessanuu rabbiin gargar isin hin baasini, fayyaa isin haa kennu, nagaa isin haa kennu, nagaan bahaa nagaa galaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaa daawwattan laayikii, sabskiraaybii, sheerii naa godhaa isiniin jedha.